የሚያስፈልግሽ ለምንድን ነው? እህቴ ታማብኛለች። ያሹ አሳደገችኝ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا جيتوتو أشما هركبون أكم جرت النجاح يا كيسن جرتو ججواتو بقى جراتني لسنين جل أوري وانا كيا فارا وتات سبسكرايب كودا ما تيجي يتي دبلا ما هو ريانغام ما نوجتو تاني مو غلطو ما نسنين جل أما اللي تورتين كيسن أنا فانا هاتا ونسنين جل أو بولي ينكيا جيتونا رمال كبتين وفتي جتو كيسن نولو جل كبرتني كايزرا فيديو تكوتاكا hedduun keessan argitan jedheetuma yaada waan miidiyaa Horsooddaa irratti deemaa jiru dhugaa rabbi jechuuf dura irratti wanti an ibsuu barbaade miidiyaa Horsooddaa irratti wanti dalagamaa jiru odoo miidiyaa ijoollee Oromoo irratti illee dalagamee baay'ee natti tola. Maaliif jennaan wanti barumsa irraa argatan hedduutu jira. Akkasuma wantoonni safuu cabsanillee akkuma jiru wantoonni safuu eeggatanii waan barumsa namaa ta'u hedduutu jira. Ka irra ga'ee miidhaa ta'ullee kalaalee ija ofiitiin miidiyaa irratti argee barumsa ta'a. Hatta wanti sun dalagamuu baatus namni waa tokko hubata jeetii yaada viidiyoo sanirraa anoo nama akkasii yoo ta'e hoo anoo nama akkanaa yoo ta'e hoo boruufoo akkamitti injiraami haala jireenyaallee hedduu baratanii jaalalas hedduu baratanii waa hedduu nama barsiisa. Dhugaa rabbi ijoollee Oromoollee horii dandeettii intarviyuu godhuu qabdan osoo waan akkasii sanniin intarviyuu gootanii asnuu baaftanii isin sadhaa wanti hawaasa san keessa jiru hawaasa keenyallee akka jiru shakkii hin qabu. Osoo dandeettii akkanaa warri qabdan as baastanii isin jedha asumaan naamsa kiyya. Kanatti aansuun immoo viidiyoo qabadhee dhufe irratti hanga tokko lama dubbadha. Viidiyichis maaliif wallaahi dura irratti rabbiin obboleettii gaarii isinii haa kennu. Ta isin yaaddaniif isin yaaddule rabbiin isinii haa kennu. Hedduun isaanii obboleettii qabaatanii kan wal waakkataa jira hedduu miidiyaa san irratti arguu dandeettanii hedduutu jira. Garuu obboleeyyan tun haadhaaf abbaa malee ofiitii wal guddifnee jedhan micayyoo adda ofii kophaa isii yaaddoftee gadditee kophaa isii iddoo magariisa takka ta'aa turte iddoo magariisa bakka itti boqotu kophaa isaa namni tokko yoo yaadda'ee bakka itti boqotu qabaa mire akkasuma bakka itti boqonnaa gootu turte kophaa isii jechuudha. Achi ta'aa turte achitti mucaan intarviyuu godhu itti dhagee kaameraa dhuffatee yaada tokko gaafate yaada inni gaafate san irratti heeyyamamtuu taatee ishi jetteeni mucichi immoo yaada san sammuu keessa kaatee osoo hin taane ummata barsiisuuf wanti akkanaa hin jira jedhee ummataaf as baasuufi intarviyuu godhe malee yaada san keessa jiraateetii miti. Haa ta'u garuu yaada san micattiisu heeyyamamtuu taate maaliif hin dirqamte obboleettii isiiti jettee dirqamte waan obboleettii isii jaalattuuf jecha obboleettii isiiti jettee dirqamte obboleettii isiitiin mana barumsaa deema jettee biraa baate garuu obboleettiin isii guddoon akka isiin barumsatti deemtetti beekte isiin immoo obboleettii guddoo waan jalaa dhukkubuu fi gadditee obboleettii tiyyatana maaliin fayyifadhaa injiraa mira gizee rakkatan waan mana yaadaa ittiin fidanillee hin jiru itti ulfaate natti fakkaata. Maal godha jettee yaadda'uu turte akkasumallee obboleettii isiin kun waa akkanaati obboleettii kiyana jalaa dhukkuba obboleettii kiyya mana yaalaa waan fiduun dhabee jettee dirqama takkaan himuus hin barbaadu. Dhugaa rabbii yoo viidiyoo irratti argitaniif namni akkanaa qaqqabdan jaaltan irra deddeebi'ee ilaalaan ture. Saniif jennaan kophaa kiyya as bahee yaadaan cinqabee jennaan kophaa kiyya taa'uu yaada filadhee saniifin as taa'aa jiraa jettee jennaan inni rakkoon qabu wanti asii barbaachisu hunda anatu sii gootaa jedheen mucaa hedduu gammachiise. Dhugaa rabbiin isaa haa ta'u mucaa sanii baay'ee gammachiise waadaa galee fi jennaaniin wanta jiru hunda itti himte. Maatiin keessa jiranii maal ta'an jennaan addunyaa kanarraa du'aan boqotan jettee itti himte. Achi booda sa'aatii kana mobaayil baankingii irratti birrii 20 sii galchaa deemtee hanga ani dhufutti sa'aatii kanatti mijaa'ee si wajji deemee mana yaalaa geessuu hin danda'u hanga dhufutti birrii 20 kana kan waa isii barbaachisu gootee boru ganama dhufee obboleettii kee ilaalee hanga isii sii fayyitu sii yaala jedheen mucaa sun waadaa galee fi oke jettee gammaddee dhugaa rabbiitti maramtee gara mana galtee birrii 20 san buukii qaba jettee buukii itti kennitee buukii irratti dabarsee fi hudhattee waan tokko obboleettii isiitii gootee deemtee dawaallee bitattee natti fakkaata dawaa fayyadamaa jira jettee dhumarratti achi booda
obboleettii isiititti galtee waa akkana jettee himuu isii waanuma oolle kaa birriin kun eessaa dhufee isiillee waan hin oolle viidiyoo san argitee jenna obboleettiin tuni dhibeen isiin dhibamtu dhibee fayyuu hin dandeenye waan nama gaddisiisu wallaahi nama agara tokkotti nama gammachiisa maaliif obboleettiin hagas nama yaadu nama gammachiisa dhugaa rabbii baga obboleettii qabaadhe jedhee ofitti gammada garuu obboleettii isii kun dhibee fayyituu miti ka isii dhukkube jechuudha dhibichis akkuma beekamu dhibeen isiin dhukkubaa ture dhibee itti himne garuu micatti sa'aatii sanitti itti himne erga viidiyoo san argeen boodatti akka obboleettiin kiyya hagana naa yaaddu hin seene wallaahi qalbii cabdee booyaatiin obboleettiin kiyya obboleettii hagana naa yaaddu erga qabaadhe amma itti himuuf murteessee jira huma kami wama fedhellee haa ta'u itti himuu qaba jedhee murteesse viidiyoo san erga argeen booda jetteen viidiyicha irratti immoo micattiin itti himuu erga viidiyoo argiteen booda itti himuu murteessitee jechuudha achumaan mucichi obboleettiin biraa gabbaatu eegee obboleettii biraa erganii rakkoo isii gaafate obboleettii guddootan maali rakkoon kee maaltu si dhukkubaa maal taate maaltu kan si gaddisiisa maaltu si bochisa jedhee gaafatee jennaani dhibeen kiyya dhibee fayyuu hin dandeenye obboleettiin kiyya immoo haga aarsaa lubbuu isiin haa kafalti jedhee yaadee sin beeku baay'ee takka namatti dhaga'ama wallaahi achi jetteen rakkoo takkan qabu jedhee mucichi ammallee akkuma obboleettii san ababbalee jajjabeessiti kanallee jajjabeesse achumaan dhibeen kiyya HIV naan jedhanii jettee itti himte baay'een gadde rifadhe wallaahi kalaas gaafa jalqaba argu sanii mucaan kun bira dhaabatee obboleettii isii kana fayyisee fi isii gammachiisa jedheen ture yoommoo yoo dhumarratti viidiyicha xumuraa irratti kalammataa irratti kifilii lammataa irratti argu obboleettiin dhibee fayyituu miti haa ta'u garuu sa'aatii kana keessa hedduun isaanii namni dhibee kana qabu qoricha fayyadama umrii dheerachuu danda'a irraallee natsaa ta'ee fayyuu baatu du'arraa hanga takka dandamachuu danda'a rabbi hir'isuuf rabbiin addaan isaan hin baasin jedhaanii asumaanii achi qoricha seeraan fudhataa jirtaa jedheeni jetteeni doktoroonni akka HIV hin qabu natti himanii garuu obboleettiin tiyya dhibee kiyya hin beektu saniif aarsaa haganaa naa kaffaluu yaadde jetteeni obboleettii isii gadditee wallaahi boottee itti maramtee baay'ee takka garaana nyaatan imimmaan wajjin buuse dhugaa rabbii baay'ee takka natti dhagahame wallaahi haa ta'u kaa garuu maal godhan wanti hundinuyyuu qadaruma homa rabbiin isii lallabe duniyaa kanarratti micattiin sun waan sin gaarramu yuunivarsiitii baradhaa jettee yuunivarsiitii Finfinnee waggaa lammaffaa baradhaa jettee turte aniin sababni isii dhibee kana dhosseef inni guddaan akkasiin barattee akkasiin sammuun isii barumsa bicha irratti xiyyeeffatuufin itti himuu hin barbaanne akkasiin na hojii yaaddoftu hin barbaadu jettee haa ta'u garuu wanni godhan hin jiru hunda hundattuu wanti taree hangumaa fi ol qabatanii rabbi umrii isii haa dheeressu hin danda'a fayyaa isiillee rabbi yoo deebiseef rabbi fayyaa isiillee haa deebisuuf hin jedha asumaanii viidiyoo hedduun argee viidiyoo kana keessaa wanti fudhadhe baay'inatti dhagahame keessaan immoo ijoolleen keenya obboleeyyan qabdanii hedduun keenya uf laaluu qabna obboleettii keetii ati hanga kana yaadda obboleettii keetii yaaddee beektaa gana ammoo yoo ka hin yaanneef hangana hin yaanneef ta'ee hagana of hin qabneef ta'ee obboleettii jechuun haadha obboleettii jechuun waa hunda keetii obboleettii jechuun ana waan guddaadha wallaahi ani obboleeyyan kiyya hedduu takka jaaladha naaf waan guddaadha saniif jennaan isinillee haguma fedheeyyuu ta'u ufii keessanii yaadaa fi itti argisiisa ufii keessanii yaada babbareedaa itti argisiisa ufii keessanii waan gaarii ta'aa fi akka isin waan gaarii isinii yaaddu taasisaan isiniin jedha akkasii obboleettiin keenya kun baay'ee takka wallaahi barumsa irraa fudhachuu dandeettaniin isiniin jedha saniif hin qabadhee isinii dhufe viidiyoowwan baay'eedha garuu viidiyoowwan hedduu hojjetanii akka kennaatii miti akka ijoollee kennaatii miti ani ijoollee Oromoo takkallee viidiyoo akkasii ka hojjetan hin argine ijoollee fakkeenyaaf ijoollee Yamanii ijoollee ciccimtu jira ijoollee Oromoo jechuudha garuu viidiyoo akkasii namni hojjetee gabbaase tokkollee hin jiru ganaa ammoo ijoollee yuutuubar haarofni warri ani yaankiin ijoolleen ganaa lafaa ol dhuftu kunniin jechuudha akka viidiyoo kana hojjettanii fi asumaanin isinii dhaama dhugaa rabbi mee hojjadhaatee irratti hojjadhaa waan akkanaa kana waan gaggaarii fi waan hamaa hedduutu jira waan ta'eef akka namni irraa baratuuf as nu baasaan isiniin jedha yoo immoo achirratti immoo wanti takka wanti nama
namatti hin tolle hin jira. Innis maali? Anas natti hin tolu garuu wanti safuu cabse hedduutu jira. Wanta safuu cabse san irra tartanii wanta gaarii yoo as baastanii wanti barumsa namaa ta'u hedduutu jira. Saniifuu irratti hojjedhaan isiniin jedha. Osoo danda'e ani jabduu ta'ee dhugaa rabbii osoo dandeetti haasa'u yookiin interview nama godhuu qabaadhe video akkasii san irratti xiyyeeffadha dhugaa rabbii. Hin danda'an ani baay'ee haasaa hin danda'u. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa wallaahi baay'ee takkaan natti tola bakka video isaanii ilaalu. Yeroo hundaa'u dhaqee jala seenee ilaala akka gadhiisanii subscribe godhee fi jala deemee ilaala hunda isaanii duudu. Warra na dura taranillee ilaala, warra ganaa dhufanillee hedduu hordofuuf qophiidha. Hooma fedheeyyuu ta'u anaaf wanta barumsa ta'u hedduu barumsa naa ta'u hedduu keessaa argadhee jira waan ta'eef baay'ee takka natti tola isaan hordofu. Maaliif walii amanamummaa jedhamtu takka illee ni jirti. Ijoollee hedduun yoo argitanii jiraattanii jaalalummaan jedhamu hin jiraa jettanii yaaddan. Dhugaa rabbii isaan laaltanii ati immoo akka dhankaaraa taatee abbaa manaa kee hojii jiraattuu fi akka yaada akkasiisan keessaa baatee abbaa manaa kee qabattu si taasisa. Dhugaa rabbiitti garuu irra caalaan yoo viidiyoo sanii laaltanii jiraattanii fi waan baay'ee qalbii nama cabsuudha. Ijoollee namni namsee kana walii kenninaa waan akkanaati baay'een jaaladha baay'ee na jaalatti jedhee oduu asii haasa'u asii waan biraa irra arga. Isinillee osoo abbaa manaa kiyyaa maarree kiyyaa jettu waan badaa irra argita. Na kolfisiisa dhugaa rabbi. Akkasii wallaahi rabbiin nu haa laaffisu oduma kan haasa'u kan keessa fide. Maaliif wannuma achirraa natti argee injiraame waan nama gammachiisu waan namni gaddisiisu hedduu jira jechuumaaf isiniin jedhe. Akkasii hunda caalaayyuu wanti ani irratti xiyyeeffadhee dhufe obboleettii keessaniif yaada obboleettii isinii yaaddu rabbiin isinii haa kennuun isiniin jedha. Asumaan anillee obboleeyyan tiyya hedduu takka yaadaaf hedduu takka jaaladha garuu wallaahi lazim ani hin beeku yoo immoo duraanillee hanga kana yaaduu fi baadhu amma immoo of qopheesseen jira obboleeyyan kiyyaa ofirra yaada ofirra duraanis hin yaadaa fi ture amma immoo daran akka yaaduuf na taasise. Fakkeenyummaa ijoollee tana fudhadhee jechuudha. Akkasii baay'ee natti tolanii jiranii warri hanga mana hojii turtan galatoomaan isiniin jedha. Achirraa viidiyoo isaanii dhaxxanii ilaaluu dandeettanii hanga ana afaanii isinii haasa'u kun keessaa hambisaa itti dabalaa isinii haasa'aa jira waan ta'eef ani jaalaluma obboleeyyan walii qabdu mul'isuuf dhufe irra caalatti malee viidiyoo kana irratti hojjechuuf hin dhufne. Saniif jennaan isin achi deemtanii ilaaluu dandeettan. Maal jaayyuu YouTube chaanaalii suni Carqoos Shawuu jedha. Amaariffaan barraa'ee jira. Carqoos Shawuu jedha. Ijoolleen biraallee hedduun isaanii interview akkana kana ka godhan hedduutu jira. Garuu irra caalatti miidiyaa san irratti jira wanti akkanaa kun. Achirrattiin argee achirratti isa laalaan ture. Carqoos irrattiin argee jechuudha. Carqoos Shawuu ka jedhamu. Akkasii obboleeyyan kiyyaa warri hanga ammaa na wajji turtan galatooma. Warri aaddisii mana kiyyatti dabalamtan immoo subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa, maatii kiyyatti dabalamaa koomentii naa kaan isiniin jedha. Maaliif gizee tokko viidiyoodhaan, gizee tokko aadiyoodhaan, gizee tokko moo'aadhaan as isinii bahaa. Akka isin na jajjabeessitaniin isiniin jedha. Asumaan na jajjabeessaa waan an balleesseef waan an tolche irratti illee koomentii jalatti naa waan sirreeffachuu danda'u hoo ta'e nin sirreeffadha. Wanta isin balleessitan naan jettan wanta as sirreeffachuu dadhabu hin jiru. Yoo isin immoo irratti kana jajjabeessan taate anillee jabaadhee akka viidiyoo biraatiin as ba'u na taasistanii waan gaggaarii akka hojjedhee ani isinii dhufuuf jecha share, like, subscribe naa godha. Walaa guddisna. Walaa jajjabeessa wal malee maal qabna isin nama biraa qabdani ani isif malee uumaan qabu. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya galatoomaa guddadhaan isiniin jedha. Bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin wajji haa ta'u. Baay'ee